Jirra jirtu hordoftoota chaanaalii keenya gaafii fi deebii yeroo hojiidhaaf dhaabbilee adda addaa keessatti dhiyaatan job interview jalatti isin gaafataman hanga tokko isin fayyada jennee hayyaanne deebisaa isaatii waliin islaayidii kanaan isin dhiyeessuuf yaalleeti jirra. Gaafiin qalamatti baraan kan barraa'e kana deebiin isaatis akkuma islaayidii gubbaa mul'atu kana qalama gurraachaan jalatti kan barraa'e kana ta'a. Guutummaa islaayidii kana kan daawwattan yoo ta'e hanga tokko yeroo hojiidhaaf dhaabbata adda addaa keessatti qaadhimamtan fi akkasumatti illee joob interviidhaaf dhiyaattan gaafileen kun isin qunnamuu waan mul'aniif isin fayyadu waan ta'eef islaayidicha kana guutummaa isaa akka daawwattan isin affeerraa jechuudha. Gaafiin jalqabaa why should we employ you kan jedhu ta'a. Kanaaf deebiin as a fresher I'm interested in learning new things. As a student I learn things theoretically but I am waiting for an opportunity to implement them in a practical way. If you will employ me I will do my best. Jettanii yeroo deebiftan jalqabumarraa gurra dhaabanii isin dhaggeeffachuu waan danda'aniif tooftaalee kan akka fayyadamtan isin hin jennaa jechuudha. Gaafiin biraa can you work under pressure isin jechuu danda'anii. Kanaafis deebiin isaa working under pressure is nothing but a challenge in my view. If you are open to learn new things it is easy to work under pressure. I always set new goals to my life and accept work with love. If we love the work, we want to feel it as a pressure. Jettee yeroo dura balleeftu gurra dhaabanii si dhaggeeffachuu fi ija baasanii si daawwachuu akkasuma keessa si jaalachuu danda'anii jechuudha. Gaafiin biraa how do you feel about working nights and weekends isin jechuu danda'anii. I will try to complete my task within weekdays effectively and efficiently to avoid weekend and night work. I believe that our mental and physical health is very much important. If you are feeling fresh, you can contribute more efficiently and ultimately you will be a cause to increase the productivity. Jettanii yoo deebiftaniif baay'ee isin jaalachuu danda'u jechuudha. What are your goals? My goal is simple. Learn more, work more, and give 100% always. Never think any work is small. Just love your work and enjoy working. Jettee deebiftuuf baay'eetti tolaa jechuudha. Give us an example of your creativity janis gaafachuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf deebii isaa creativity means creating something which is different from something. For example, right now I'm imagining just you are my friends and I'm giving this interview so that I do not nervous. Jettee deebiftuuf hammam takka ofitti amanamummaa akka qabduu fi creativity akka qabdu hubachuu waan danda'aniif baay'ee si fayyada jechuudha. Gaafiin biraa what is the difference between hard work and smart work kan jiruuf bifa armaatii kanaan karaa gabaabaadhaan deebisuu dandeessaa jechuudha. Example of hard work reaching the building through steps is hard work. Example of smart work reaching the building through lift is smart work. If the lift stops between, one cannot reach the destination. If he uses steps definitely he will reach the destination. Jettee karaa gabaabaan deebisuuf sirra jiraataa jechuudha. Gaafiin biraa what is the difference between confidence and overconfidence yeroo isin jedhan. Well, I would like to explain this answer by an example. If I am saying I can do that, this is my confidence. And if I say only I can do that, this is the part of
my overconfidence jettee deebisuu qabda jechuudha harka gabaabaadhaan. Gaafii biraa. Why do you want to work at our company? Isin jechuu danda'anii jechuudha. Kanaafis deebii isaa because I know this company will help me to enhance my skills and gain more knowledge in the industry. I'm a fresh graduate and I am looking forward for an experience where I can improve myself better for the future. If you are going to give a chance to work with you, I will do my best. My sincerity and loyalty will be the sign of committing myself to this company. Jettee fi ofitti harkisuu qabdaa jechuudha. Yookaan if gurguruu qabdaa jechuudha. Gaafii inni dhumaa. What are your strengths and weaknesses? Yeroo isin jedhan. My strengths. I am adaptive in any environment and I am a person of positive attitude, hardworking and dedicated. My weaknesses. I am a person who overthinks before doing any task because I want to do everything perfectly. Yeroo deebiftuuf listii barattoota galmaanii keessaa jalqaba irratti si qabachuu waan danda'aniif tooftaalee kana fayyadamtee yeroo deebiftuuf carra qabeessa taata inni waan yaadneef gaafii fi deebisaa kana isinii qopheessine jechuudha. Isinis waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna.